Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበወነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛ ብጻነ እስከዛት ሰዓት እስከዛት ዕለት ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ዮሌ ቁልቁሌቲ ዱባሮ ማርያም ከበጃፊ ገርጋር ሰርጋምቶተቲ መርፈምተኒ ከንጀርተን እንዲ ከሰን እዩ መቃ ዋቀዮ ቁልቁላቲን አከም ጅርቱ አከም ዩነጌሰን አከም ቱርተን አሜን። ገለቴፈሙን አመላሳ ከንተ ዋኒ አባኬኝ ከን ገለቴፈሙፍ ከን ይብፈሙ ፋል አደን ባቱ ሲያተኛቲ ቁልቁሎታ ቁልቁሌቲን ዱባሮ ማርያም መቃን ሼ ከን ገለቴፈሙ ፋታው ከን ከበጀ ከወኔፍ ከበጀክና አክማ ጀዱ ክታብ ቁልቁሉን ቁልቁሎታ እርጋሞታ ቁልቁሎታ ዱከቦታ ቁልቁሎታ ወሬጋምቶታ ከናብ ከበጀሳኒት ከን ገለቴፈመኒ ፊ ከን ከበጀመኑ ፋታን መቃ ዋቀዮን ከንፉ ከን ይብፈሜዳ ፋርሳ ዳዊት በቆና ኩረተርባ ለኮፍሳ ዮካን ሙራድ ደሚሸን ኤጋ አከፈዳ ፊ ጃለላ ዋቀዮቲ ሰገሌ ዋቀዮ ዱቢ ዋቀዮ ሊን በረና ከኑ በርሲሱ ከኑ ጎርሱ ከኑ ቲሙ ዋቀዮ እቲ እንዲ ከኘተ ያጅላ ሳቲ ዋንታኔፍ አናን ስኒስ በከጀርተንቲ ዋግኒ ጎፍተን ከኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አበርስ ኤጋ አካ ሴራፊ መነ ክርስቲያና ከኘንቲ torben saddeettaffaan wasaayinaa jedhamee beekama. Wasaayinaa jechuun immoo maal jechuudha yeroo jennu akkasumas immoo wasaayinaa maaliif jedhamee wasaayinaan immoo eenyuudhaaf jedhamee kan jedhu gabaabsinee sagalee waaqayyoo linni baranna. Egaa akkas jedha qulqullichi laphee waaqayyoo kan jedhame Daawit faarsa isaarratti faarsaa boqonnaa 100 lakkoofsa 17 akkasumas immoo boqonnaa 100 lakkoofsa 18 boqonnaa 5 irratti akkana jedhee dubbata yaamaati wan waaqayyo wasaayinaa ilma Daawit maqaa waaqayyoon kan nufu kan eebbifameedha jedhee faarsa irratti waaqayyoon galateeffateera. Egaa wasaayinaa jechuun hiikni isaa afaan Giriikiitiin amma fayyisii yookaan immoo hiikni kallattii isaa fayyisaa yookaan qoricha jechuudha yaamaati wan waaqayyo. Egaa Goftaan keenya gara Yerusaalemitti faarfannaadhaan waan galeef wasaayinaa aariyaamitti jechaa ijoolleen wasaayinaa yookaan immoo ijoolleen Yerusaalemii galateeffatani. Egaa yaa maatiiwwan waaqayyo torbeen 8ffaan kun ayyaana wasaayinaa yookaan immoo torbee isa dhumaa kan jedhamee beekamuudha. Torben kuni ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kristos gadoof qabummaa isaanuu mul'isee inni osoo uumatee jiru inni osoo waaqatee jiru inni osoo hunda danda'atee jiru gooftaan keenya Yesus Kristos fakkeenyaan waan nu barsiisuuf inni bukarrii harree irra taa'ee karaa Yerusaalemitti ol gale jedha yaa maatiiwwan waaqayyo yeroo galutti si faarfannaadhaan ni qabatami yookaan immoo faarfannaadhaan hundi isaaniiyyuu kuni wasaayinaa ilma Daawitii inoo wasaayinaa ilma Daawit jecha Waaqa gooftaa keenya Yesus Kristos galateeffatu ture. Yeroo sanatti Yihuudoonni baay'ee waan hinaaffanii fi baay'ee uummanni baay'een waa'ee wasaayinaa ilma Daawit jedhanii sagalee kaasaniif iyyaniif warroonni Yihuudotaa dhufanii akkamittiin iyyitan jedhanii irratti ka'an. Yeroo sanas immoo gooftaan keenya Yesus Kristos akkas jedheen uummanni kun yookaan immoo ijoolleen kun yoo na galateeffatu baatan irreen ana dhakaan na galateeffata jedheeni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kristos himeera yaamata. Egaa ilaala torbeen inni 8ffaan kun torbee ayyaana guddaa wasaayinaa jedhamee kan beekamudha. Wasaayinaa kan jedhameef amma fayyisii hiikumti isaa kallattii yoo ilaallu fayyisaa yookaan immoo qoricha jechuudha yaa maatiiwwan. Egaa gooftaan keenya Yesus Kristos bukarrii harree irra taa'ee karaa simannaa Yerusaalemiif yeroo galutti namoonni baay'een wasaayinaa ilma Daawit jechaa galateeffachaa turan. Maaliif akka galateeffatanii yookaan immoo galanni yeroo kanatti akka dhowwamu jedhanii
warroonni Yihuudootaa baay'een isaanii kakaanii turan. Garuu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee akkas jedheen. Isin yoo ijoollee kana dhorkitaniyyuu akaan gaara kanarraa na galateeffata jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa laala yaa maatii waan Waaqayyo. Namni osoo galata irreen galchuufi baatee Waaqa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif. Namni osoo kabaja kennuufi baates inni duraan kabajamaa waan ta'eef. Namni osoo galateeffachuu baates uumamni biraa ni galateeffata yaa maatii waan Waaqayyo. Ergamtoonni sa'aatii 24 guutuu boqonnaan isaanii galata isaanii, galanni isaanii immoo boqonnaa isaanii kan ta'e sa'aatii 24 guutuu ni galateeffatu. Isaan qulqulluu uumaa lafaaf samii jedhanii ni galateeffatu yaa maatii waan Waaqayyo. Akkasumas immoo uumamtoonni hundiyyuu Waaqayyoon ni galateeffatu. Kanaaf warri Yihuudootaa garuu Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka hin galateeffatamne jedhanii isaan yeroo sanatti dhorkan. Garuu Yihuudaa kaanii gaararraa gadi bu'ee maqaa Hosaa'inaa ilma Daawit jechuudhaan dhugaa ba'eera, ragaa ba'eera yaa maatii waan Waaqayyo. Kanaaf ayyaanni guddaan kun torbee 8ffaa torbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos torbee isa jedhumaa yookaan immoo torbee dhukkubbiitiin kan jalqabu torbee Hosaa'inaa kanaan baga geessanii baga geenye. Egaa ayyaanni kun ayyaana guddaa. Ayyaanni kun ayyaana addaati. Hosaa'inaa Aariyaan lafa kanarratti osoo hin taane samii gubbaa Aariyaamitti galanni siif haa ta'u jechaa ijoolleen Waaqayyoo kan ta'an galateeffachaa turan. Akkasumas immoo akkaan gaararraa gadi bu'ee Hosaa'inaa ilma Daawit jechuudhaan ragaa ba'ee jira yaa maatii waan Waaqayyo. Kanaaf ayyaanni Hosaa'inaa maaliif kabajama yoo jennu tokkoffaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mukarri harree irra taa'ee gara Yerusaalemitti galuuf yeroo galutti immoo simannaadhaan eeganii Hosaa'inaa ilma Daawit jedhaniin. Yeroo sanatti garuu immoo abboonni baay'een yookaan immoo warroonni Yihuudootaa isaan baay'ee hin fedhan ture. Kanaaf isaan immoo ni dhorkanii. Isaan dhorkuu isaanii garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheni, isin yaa dhorkitanii malee uumamni hundi ana dhakaan gaara kanarraa gadi bu'ee na galateeffata jedhe. Dhuguma immoo ragaa ba'eef dhakaan gaararraas galateeffateera. Egaa akka mana kiristaana keenyatti torbee 8ffaa keessatti hayyuu amantaa kan ta'e qulqullichi Yaared faarfannaa torbeen waan dhiyeessuuf faarfannaa isaarratti akkas jedhee Waaqayyoon galateeffateera. Akkas jedhe, naannoo ayyaana Faasikaatti duuka bu'oonni Waaqa dhugaa gara tulluu ejersaatti dhiyaatanii tabba biyya Waaqayyootti Yerusaalemitti manguddoonni fi ijoolleen baay'een baala mixii qabatanii Hosaa'inaa Aariyaamitti jedhanii simatan. Mukarri harree irra taa'es gammachuu guddaan gara Yerusaalem seene. Warra kanaafis humnaa fi aangoo ni kenna jedha yaa maatii waan Waaqayyo. Egaa ilaala, manguddoonni ijoolleen gadi yaa'anii Hosaa'inaa ilma Daawitii amma nu fayyisi jedhanii baala mixii qabachuudhaan Hosaa'inaa Aariyaamitti jedhanii simannaadhaan. Yeroo simatanitti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mukarri harree irra taa'ee gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalem seene jedha yaa maatii waan Waaqayyo. Egaa seenuu qofa osoo hin taane erga seeneen booda warra kanaafis humnaa fi aangoo kenneefi. Egaa ilaala yaa maatii waan Waaqayyo, humnaa fi aangoo kenneefi. Egaa gooftaan keenya duuka bu'aataa keessaa lama waamee gama fuulaa keessan dura jiru sana deemaa. Ilmoo harree hidhamtee argitu, ishees immoo hiika fidaa. Namni yoo isin gaafate gooftaa keenya barbaachisti jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota erge. Isaanis ni deeman jedha yaa maatii waan Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Borumtaas namoonni sanaan baay'atanii ayyaanichaaf ol ba'an. Yesuus Yerusaalemiin akka dhufu dhaga'an. Damee muka mixii harkatti qabatanii isa simachuudhaaf ba'an. Sagalee guddaadhaanis Hosaa'inaa mootii Israa'el inni maqaa Waaqayyo gooftaan dhufu galateeffamaadha jedhanii Yesuus Kiristoos galateeffatan jedha yaa maatii waan Waaqayyo. Egaa
ayyaanni wasaayinaa torbee saddeettaffaadha. Torbee saddeettaffaan keessatti immoo ayyaana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem seenee kabaja guddaadhaan aangoo guddaadhaan akkasumas immoo waaqummaa isaa guyyaa ittiin uumamni hundi ragaa ittiin ba'edha. Uumamni afaan ilmi namaa yeroo dhorkame sanatti garuu yommuu gaararraa dhakaan gadi bu'ee akka wasaayinaa ilma Daawit jedhee galateeffate sirriitti inni argina jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa walumaa galatti afaan ayyaanni wasaayinaa kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalem galuusa simannaa guddaadhaan kabaja guddaadhaan wasaayinaa ilma Daawit jechaa samii irratti galanni Ariyaamiif yaa ta'u jechaa ijoolleen akkasumas hirmaan guddoonni yeroo itti galateeffatanidha. Garuu yeroo sanatti namoonni baay'een hinaaffan waan tureef warroonni Yihuudootaa ni dhorkan ture. Yeroo dhorkanitti garuu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen isin ijoolleewwan kana yoo dhorkitaniyyuu ana dhakaan gaararra jiru kun bu'ee na galateeffata jedhe. Yeroo sanas immoo dhakaan kun wasaayinaa ilma Daawit jechaa isa galateeffate jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Egaa Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Obboleewwan keenya yuutuubii keenya kana sabiskiraayib sheer laayik godhuu keessan hin dagatinaa. Maqaa Waaqayyoo isiniin jennaa eebbifamaa.